Obboleettiin kiyya kun rabbii jedhii naaf deebisii iqaamaa koo waggaa tokko qofaan naaf hojjechiiftee waggaa tokko immoo dabalachuun waggaa lamayyuu na hojjechiifte akkamitti beekaa jettee obboleettiin keenya kun sijjamar obboleettii kiyyaa iqaamaan waggaa tokko hin jiru jalqaba biyyi kamiyyuu waggaa lama achi booda waggaa tokko tokkoon kaa'amus jira malee ishee. Innaa obboleettiin keenya kun immoo maal naan jettee obboleettii koo otoo iqaamaan hin dhumini iqaamaa hojjechuun hin danda'amaa jettee iqaamaa irratti iqaamaa hojjechiisuun hin danda'amu siin jedha obboleettii tiyyaa. Erga inni irraa dhumee boodaadha yoo barbaadde kasi gaafatanii heeyyama keetiin irratti si hojjetan malee iqaamaa odoo kun jiru odoo kun irraan dhumin irratti hojjechiisuun hin danda'amu siin jedha. Akkasii obboleettii kiyyaa ijoolleen biroo illee ka gaafii akkanaa qabdan asumaan gaafii kanatti fayyadamaa deebii isinii ta'a jedheetiin yaada. Sanuyyuu gaafa iqaamaan keessan waggaa lamaa dhume heeyyama keessan jechuudha. Isiin kunillee nagaadha maaloo naaf himii ana waggaa tokko darbeera jettee iqaamaa koo waggaa tokko darbee jira jettee obboleettiin keenya kun iqaamaa malee sijjamar si hojjechiisan jechuudha. Isaan irratti haaromsuu danda'an ishee. Waggaa tokkoof ji'a 3 guyyaa dalagaa oolaa halkan boqonnaan qabu maraatti wajjin mana keessa kilaasii tokko keessa bula jettee obboleettiin keenya kun yoo biyya galuu barbaade tikeettii birrii meeqaan muradha jettee jirti. Gatiin tikeettiin beekamu obboleettii tiyya guyyaa tokko gabbu'aa guyyaa tokko ol bayaa. Amma onlaayinaarraan ijoolleen hin muranii isaan gaafattee guyyaa gatii isaa gadi bu'u gaafattee murachuu dandeessa siin jedha. Maaliif gatiin tikeettii guyyaa kana jedhamee waan murtaa'ee waan dhaabbata qabu miti jechuudha. Isinii galee guyyaa dabaluu qabaa guyyaa gadi bu'uu qaba akkas ishee. Asitti illee obboleettiin keenya kun obboleettiin kiyya kun illee maal jetti ani waggaa tokko qofa dabalachuu barbaada isiin immoo waggaa lama naan jettee hayi hin jedheeni. Amma immoo garuu waggaa tokko fixuuf ji'a lamatu na hafe na galchiiti moo nan galchiitu jedhee tanan sodaataa jira jettee jirti obboleettiin keenya kun. Obboleettii kiyya egaa jalqaba itti himte homaa wanti sodaachisu hin jiru jechuudha. Maaliif hin galawooti jettee egaa waggaa lamaan kee kan duraa fixattee lammata immoo fedha keetiin dabalattee akkasuma dandeessan dhoorgitu yeroo jalqabaati malee yeroon baay'isanii nama dhoorgan waan biiroof birrii kafalanii fi amma fedha keetiin isii hojii walii galtee waan dabalatteef namni kamiyyuu jechuudha waggaa tokkos dabalachuu danda'a garuu iqaamaan eega waggaa lamaati. Akkasii jedha obboleettii kiyya isii hojii walii galtee gaafa duraa sanii galuu dandeessa jechuudha. Yoo haga sarraatanyaa fidattuuf yookaan si tursiistu ta'e malee siin jedha obboleettii kiyyaa homaa sodaatinii siin jedha haaluma saniin itti fufuu qabda kanaan walii gallee hin gala siin jedhee ture miti duras jetteeni haala saniin amansiisuu dandeessa jechuudha. Waan duratti dubbatteef dursitee waan itti dubbatteef osoo cal'istee haaromsitee gaafii sitti kaasuu dandeessi maanatti nimirree siin jechuu dandeessi garuu atamma waan itti himteef haga sunda siin cinqituu hin sodaatini ati sodaa malee. Atamma inni gootu galeetiin siddeeba jedhiin asuma gabaabatti galee siddeebi'a maatii kiyya ilaali jetteeniitumaan akkuma nama deebuu hedu biraa deemta jechuudha. Siin jedha obboleettii kiyya maaliif yookaan isiillee na biraa hin deemin yookaan fixiitii deemii ka jettee kasi cinqitoo ta'e haala saniin mari'achiisi siin jedha. Obboleettiin keenya kun illee maannaan jetti seetanii ganama sa'aatii 7tti ka'ee halkan keessaa haga sa'aatii 11tiin hojjedha jettee namni kamuyyuu akkasumatti hojjeta jechuudha. Garuu achi booda immoo hojiin qabdu naan jettee obboleettiin keenya kun hojii hin qabdu naan jetti hin hojjettu naan jetti. Innaa kanaaf obboleettii kiyya maas seeti bakka kanatti ijoolleen keenya wanni isin beekuu qabdan jechuudha. Isaan jechuudha. Ija isaanii afutti osoo mana isaanii kana diigdee haaraa deebistee ijaartee hin hojjanne siin jedhan malee hojjatte siin hin jedhan jechuudha. Hin hojjanne malee hojjatte siin hin jedhan. Kanaaf isin jecha isaanii ilaaltanii of jeequu maal naaf hojjettanii hin dhiphatinaan isin hin jedha. Callisaa hojjedha akkuma duraan hojjettanitti. Kanaaf isaan amaluma isaaniiti kana beekuu qabdan jechuudha baay'istanii hin cinqamin namaa akkanaa jettu osoo hojjedhu
hojiin kiyyan tolleettanii yookaan itti dabaluuf baay'ee xaartanii kan dadhabdan yoo ta'e isinuma miidhama malee jarri isin hin galateeffatu jechuudha. Garuu akka isin hojjettan dhibbaan dhibbatti beekan. Kanaaf Kanaaf ijoolleen keenya maa galata na himachuu diddee jettanii hin dhiphatinaan isiniin jedha hojii keessan akkuma duraan hojjettanii itti fufaa. Haasaa jaraa kana hin hojjennee waan haaraa hin hojjennee akkuma duraanii waanuma duraaniitu inni jijjiirame hin jiru. Manni kiyyan qulqulloofni maali maali jedhanii isaa qoree baay'isaan hin dhaga'inaaf isin akkuma duraan hojjettanii hojjedha hojii keessan hin dhiisinaa malee yaa waan xuraa'e waan bade hin dhiisinaa malee akkuma duraan hojjettanitti hojjedha. Hin cinqaminaan isiniin jedha obboleeyyan maaliif hojiin isaanii hin dhumatu hin beeytanii isaanis sirriitti beekan jechuudha hojiin isaanii kan dhumanne immoo akkasumallee dhibbaan dhibbatti akka isaan akkasii hojii isaanii hojjettan ni hin beeka jechuudha beekaati malee kanaaf akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya.